Shamarka funida wachota fi ordoftoota kennaan akkam jirtu oduu amma ambo irraa nugete qabanneen dhufneet jirra. Daawwattoota fi hordoftoota kennaan sirni awwaalcha Haacaaluu Hundeessaa guyyaa har'aa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti gaggeeffamaa ooleet jira. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi akka malee garaa nama guutu guyyaa har'aa warra bilchiginnaatiin Haacaaluu Hundeessaa irratti dalagame. Haacaaluu Hundeessaa nama dhibba hin caalleen sirni boo'ichisaa istiidiyeemii magaalaa Ambootti kan gaggeeffame yoo ta'u, du'aan gooticha Oromoo leenca sabaa uummata isaa biratti ulfinaa fi jaalala guddaa qabu Haacaaluu Oromoo miliyoona 50 sirna awwaalcha isaa irratti argamuu barbaadu. Haacaaluu sabni boohee isa awwaallachuu barbaadu. Haacaaluu sabni irmii baafatee isa gaggeeffachuu barbaadu. Haacaaluu Oromoon du'a goota isa awwaallachuu barbaadu. Haacaaluu sabni boo'icha gootaaf boo'amu isaaf boo'uu barbaadu. Haacaaluu Oromoon gaggeessaa goota isaaf taasisuu barbaadu. Hanqisuudhaan warri bilchiginnaa Haacaaluun akka waan daa'imti reef dhalattee karaa deebiteettiin nama muraasan bilchiginnaan awwaalte. Waan hedduu nama gaddisiisuu fi akka malee nama gubuudha. Haacaaluun lammata du'e. Haacaaluun kan jalqabaa ajjeefame Caalaa duutii amma OPDO'n kaleessaa nafxanyaa fi ergamtoonni nafxanyootaa amma Haacaaluu irratti dalayde akka malee garaa nama guba. Jechatu nama harka bada. Haacaaluun goota ilma sabaa kutataan xiiqayaa sabboonaa fi gaachana uummata Oromoo kan fedhii uummati Oromoo akka dubbachuu barbaadutti garaa weelluu fi geerarsa isaatiin quuqaa garaa isaa saba Oromoo irraa buuqisaa ture. Har'a inni saba kanaaf jecha gaafa wareegamu mootummaan abbaa irree Itoophiyaa fi warri bilchiginnaa akkasuma mootummaa naannoo Oromiyaa Haacaaluun akka nama du'a fira hin qabneetti, akka nama gosa hin qabneetti, akka waan nama saba hin qabneetti, akka waan nama uummata isaa biraa galata tokko hin qabneetti, akka waan nama uummanni isa hin jaalanneetti sirna gaggeessaa isaa irraa uummata ittisanii isteediyeemii qullaa keessatti nama muraasan wal gahanii sirna Haacaaluu gaggeessine jedhanii uummata gowwoomsuuf yaaluu isaanii osoo hin taane Haacaaluu lammata ajjeesuudhaan sirna awwaalcha isaa beekamtii dhorkachuudhaan ajjeechaa lammata Haacaaluu hundeessuun akka malee uummata Oromoo dallansiiseet jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa yeroo ammaa kana Amboo keessatti lolli hamaan gaggeeffamaa jira. Uummanni Amboo guutumaan guututti bahaan gadi haa kaabaa kibbaatitti Amboo fi warri baadiyaa naannoo san jiran hundi sirna gaggeessaa kanarratti akka hin argamne sababa mootummaan dhorkeef uummanni dallansuu hamaa keessa galuudhaan akka malee aaree yeroo ammaa kana guutumaan guututti paartii bilchiginnaa of keessaa haxaa'ee baasuudhaaf qophiitti jiraachuu maddeen kennaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa nuuf himanii jiru. Waan akka malee nama gubu namni akkamitti biyya isaa keessatti magaalaa inni keessatti dhalate keessatti balbala isaa gosa isaa hiriyoota isaa firaa fiixaa isaa keessatti namni nama dhibbaan awwaalama. Keessaahuu namni akka Haacaaluu Hundeessaa waan hedduu nama gaddisiisuu fi uummata Oromootittis aarii guddaa ta'edha. Haacaaluu Hundeessaa bilchiginnaan har'a du'a isaa awwaaltus osoo Oromoon gamtaadhaan miliyoonotaan baanee magaalaa Finfinneetti bataskaana Kaatiriyaal Sillaaseetti akka gootaatti akka nama beekamaatti isa awwaalanna jedhuun garuu bilchiginnaan kabaja sanis dhorkattee magaalaa Finfinneettis erga awwaaluu dhorkite Amboottillee namni sirna awwaalcha isaanii irratti akka hin argamne dhorkuun gubata guddaa uummata Oromootti taheet jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana aariidhaan guutamee gaddaan haguugamee xiiqiidhaan machaayaa gocha bilchiginnaa kanaaf
akkamitti gumaa Hacaaluu baasuu akka qaban irratti yaada wal jijjiiraat jiru. Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif urjiidha. Hacaaluu uummata Oromootiif addeessa. Hacaaluun uummata Oromootiif aduudha. Aduu caalaa iftu kan sagalee isaatiin walaloo isaatiin wallee isaatiin dukkana gabrummaa uummata Oromoo irraa saaquudha. Uummati Oromoo Hacaaluudhaaf bakka guddaa qaba. Uummati Oromoo Hacaaluu dhabuu irra ufii dhabamuu irra filata. Oromoon miliyoona 50 Hacaaluudhaaf lubbuu kee kenni yoo jetteen uummata kennuudha. Hacaaluun weellisaa uummata isaa biratti kabaja guddaa horateedha. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu Hacaaluun kabaja san bilchiginnaadhaan mulqame. Hacaaluun erga rasaasa diinotaatiin lubbuun isaa darbe akka sabni kun Hacaaluu hin gaggeeffanne. Obbo Shimallis Abdiisaa faa, Obbo Takkalaa Uumaan faan, Dr. Abiy Ahmad faan, Damballaash Gabra Mikaa'el faan, Dhaabaa Dabalee faan, OPDO'n godina Shawaa Lixaa kaleessaa bilchiginnaan amma. Mootummaan naannoo Oromiyaa OPDO'n kaleessaa bilchiginnaan amma. Mootummaan federaalaa OPDO'n kaleessaa bilchiginnaan amma. Gocha kana uummata Oromoo fi Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwataniiti jiru. Nama uummanni Oromoo kumaatamaan baheen kumaa kitilaa yaa'ee awwaallachuu barbaadu sadarkaa kanatti ulfina dhoorkanii nama muraasaan awwaalaniiti jiru. Uummanni magaalaa Amboo Makkalaakiyaan gamtaadhaan itti bu'een guyyaa har'aa Makkalaakiyaan isteediyoomii fi bataskaana Hacaaluu Hundeessaa itti awwaalame marsuudhaan namni tokko akka sirna san irratti hin argamne qawweedhaan eegaa turaniiti jiru. Uummanni magaalaa Amboo sirna kanarratti argamuudhaaf akka malee kan fedhii qabuu fi kinootii ammallee bahee ala kan jiru yoo ta'u, garuu mootummaan komaandoo fi Makkalaakayaa poolisii Oromiyaatii fi poolisii federaalaa lafatti gannaquudhaan akka sirna Hacaaluu kanarratti namni tokko hin argamne godheet jira. Sirna gaggeessaa Hacaaluu nama muraasaan sanuu daqiiqaa muraasaaf godhanii osoo hin booyaminiif osoo hin boochisiniif akkasitti Hacaaluu fiiganii fuudhanii isteediyeemii keessaa baasanii gara bataskaana inni itti awwaalamuutti geessaniit jiru. Hacaaluu jedhee sabni garaa isaa qabatee iyyaa booyaa gubataat jira. Waan nama gaddisiisu waan kana itti yaadee akka sirna Hacaaluu Hundeessaa irratti namni tokko hin argamneef mootummaan abbaa irree Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waan kana raawwataniiti jiru. Akka isaaniitti isaan uffayyana jedhanii yaadanii turan, garuu mootummaan Oromoo yeroo dhumaatiif abdii irraa dhumaa Hacaaluu erga awwaalee booda Hacaaluun sirna awwaalchaa erga dhoorkatame booda ummanni isaa sirna isaa irratti akka argamne erga dhoorkanii booda ummanni yeroo ammaa guutumaan guututti mootummaa Itoophiyaa irraa abdii kutatee Shimallis Abdiisaa Takkalaa Uumaa Abiy Ahmad irraa abdii kutatee akka diinaatti jala muree isaan farrajeetti jira. Ummanni Oromoo yeroo ammaa kana Shimallis Abdiisaa Takkalaa Uumaa faa Adaanach Abeebee fi Abiy Ahmad faa ija Minilikii laaluun ija Haayila Sillaasee laaluun isaa laalaat jira. Keessumaayyuu warra akka Shimallis Abdiisaa fi Abiy Ahmad Takkalaa Uumaa faa ummanni Oromoo akka isaan kallattiidhaan harka ufiitiin Hacaaluu Hundeessaatti dhukaasanii ajjeesanitti laaluu jalqabeeti jira. Jarri kun uummata Oromoo biraan gara nyaatti xiqqoo uummata Oromoo keessatti maqaa Oromummaatiin hafteeyyuu uummata Oromoo keessaa baasanii fixaniiti jiru. Akkamitti namni akka Hacaaluu nama muraasaan nama 100 hin kennin awwaalama? Hacaaluu Hundeessaa guyyaa dheengaddaa magaalaa Finfinnee keessatti namni miliyoona 2 olii bahee awwaalachuudhaaf ture. Garuu achitti awwaalachiisuu dhoorkanii reeffa isaa qeerroo dhoksanii helikoophteraan fuudhanii Amboo geessanii nama 100 hin caalleen leenca kana goota kana nama biyyi jaalatu namni biyyi du'uuf namni biyyi lubbuu isaa kennuuf akka nama fira hin qabne akka nama shiraafaa fiixaa hin qabne akka nama tokko hin qabnetti mootummaan abbaa irree nama 100 hin caalleen Hacaaluu Hundeessaa awwaalchiseeti jira. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee nama gubuudha.
Hacaaluun galata guddaa saba kanaaf oolee osoo jiru. Hacaaluun galata guddaa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmadiif oolee osoo jiru. Kan masaraa mootummaa isaan galchee isaa fi qeerroo Oromoo ta'ee osoo jiru. Kan Shimallis Abdiisaa pirezidaantii godhe isaa fi qeerroo Oromoo ta'ee osoo jiru. Garuu galanni isaan Hacaaluu deebisan kana tahuu caala wanti nama gubu tokkollee hin jiru. Manni Oromoo yeroo ammaa kana akka malee gubatee dallanee waan godhu dhabee falli harkaa badee yeroo itti eeggataa jira. Uummanni Oromoo sirna gabroonfataan abbaa irree Abiyyi Ahmadiin durfamu hiikii kana daaraa gochuudhaafis yeroo ammaa kana wanta isa barbaachisu wacaafaa irraa kaasee hanga qaruuraa beenzilaan waa ittiin gubaniitti qopheeffataa jiraachuun isaa beekameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma oduus isinitti himuudhaaf oraalii tokkollee hin qabu. Gochi Hacaaluu irratti raawwatame akka malee nama guba. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma moraaliin ittiin oduu hafee isinitti himu tokkollee hin qabu. Yeroo muraasa booda oduu hafteen kan walitti deebinu ta'an hamma saniifuu nagaan nuuf tura. Qabsaa'onni kufaan qabsoon itti fufaa. Uummanni Oromoo lafa jiru qabsoof ufaa qopheessuun dhaamsa kenna.